wantoota baay'ee nama gammachiisan yoo karri cabsisiisan waa dhugaa waan hedduu takka nama gammachiisudha. Kataarii fi taphni har'aa walirratti taphatame tapha waancaa isaa biyyoota lamaan taphni kun tapha hedduu namatti toludha. Har'a baay'ee gammadaa ollee zana fataa jecha ollee Wartoota kabajamtoota seenaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha anillee nagaa kooti alhamdulillah galata rabbii isin akkam jirtu nagaa qabdu fayyaa qabdu bakka jirattanii bakka jirtanitti nageenyaaf rahman rabbii isin bira haa jiraatu warroonni kunis bakka jirtanitti rabbiin isin bira haa jiraatu isiniin jecha please video keenya subscribe godhaa share godhaa like godhaa taphni har'aa Afif mucaa qaxalee mucaa jabaa mucaa cimaa jechuudha. Shurrubbee jechuudha. Dhugumatti mucaa shurrubbeedha. Baay'ee na gammachiisee baay'ee itti gammadee jira. Maaliif bakka akka taphattoota Afrikaatti taphata jechuudha. Dhuguma Afif akka taphataa Afrikaatti taphataan Afrikaa hedduu cimaadha. Hedduu jajjabinni taphattoota Afrikaa hedduun isaa warroota Faransaay keessattis zeeginnati isaanii paaspoortii qabanis irra guddinni ijoollee Afrikaatti jechuudha. Ijoollee Afrikaa jechuudha ijoodha. Ijoolleen Afrikaa walumaa galattuu ijoollee ijoodha taphattoonni Itoophiyaallee akkasumatti hedduun isaanii jajjabduudha jechuudha. Maaliif dubbachuu barbaade waan kanarratti jechuudha. Gurbattiin finiina. Bakka injiraa miti akkanumatu yeroo laatan dhiigni isaa dhiiga addeeyanii injira humni inni qabu haasaa isaa keessattis haasaa tokko taasisee jira. Haasaa isaa taasise keessatti wantoonni nama gammachiisan hedduudha. Tapha kaasee taphachuu kanarratti waancaa argachuu qofa otoo hin taane gammachuu keetii fi wal qarqaaruudhaan tapha kana taphannaa wal bira dhaabbachuudhaan injiraa miti mee fakkeenyaa fudhanne mootummaan biyya kanaa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko itti gammada. Wallaahi baay'ee itti gammada jechuudha. Tapha kamirrattuu ni argama erga taphni Aasiyaa jedhamu kun taphni kun dhufee Eeshiyaa tapha Eeshiyaa akkuma walii galaatitti taphattoonni Eeshiyaa kun biyyootuma hundarraayyuu biyya kanatti akkuma taphatu gisee duraa waan tapha miisii waancaa fudhatee taphoonni Eeshiyaa kun akkuma walii galaatitti biyya yookiin Qatar Dohaa irratti taphatame. Tapha kana keessa irratti wantoota wanni nama gammachiisu taphni adda jechuudha. Namoonni tokko tokko tapha kaasee hin jaalatan, namoonni tokko tokko hin jaalatan. Garuu tapha kaasee hedduu jaaladha. Baay'ee jaaladha. Maaliif hojjettanii kaasii taphachuu yeroo mana barumsaa barannu yeroo kaasii taphatu sammuun kee firiisi ta'a. Mucichi sun shurrubbee yookiin afeefessa jedhama. Collee mucatti gurbatti tapha san keessattis nama galateeffate qaba. Maaliif galateeffatamuu qabee jedhamullee walumaan laalla jechuudha. Obboleen kiyyaa dhiira tokko dhiira jabaa tokkos ta'ee yaras ta'ee nama san duuba eenyu jiraachuu qaba. Dubartiin jabduu jiraachuu qabdi jechuudha. Tapha kanarratti hedduu takka kan gammadamee fi baay'ee tokko kan gammadanii baay'ee tokko kan gammadan maaliif tarii carraan kun yeroo duraatiif isaaniif ta'uu danda'a hin beekamu. Garuu amma immoo biyyoonni isaan dorgommii waliin taasisan biyya Joordaanii fi Qatar taphattoonni Joordaanillee baay'ee tokkotti taphatanii jiran. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama addaa taphatanii jiranii garuu immoo goolii irratti xiqqoo odoo taphatamu namoonni tokko immoo isaan keessaa kan ka'u mallaqa jechuudha. Nama mallaqaa miti. Tapha gurbattiin finiina ijoolleen lamaan sun finiina jechuudha. Shurrubbee fi kuunillee ijoolleen lamaan ijoo mucaa sunillee finiina jechuudha. Dhiisanii jechuu barbaade. Wantoota hojjettu keessatti, wantoota taphattu keessatti, wantoota dalaydu keessatti, wantoota kamuu keessatti fedhinnatiin kee yookiin gammachuun kee sun miira kee keessa jiraachuu qaba. Miira kee keessa gaafa jiraatte mee amma qorumsa gaafa fudhattu gaafa miira keessa qo'attee bakka maal jettee bakka gammachuudhaan ati achi shakkuu mataa kee keessatti shakkuu otoo hin taane firii ta'ee dalaga waan san jettee yoo dhabdatte wallaahi billaahi ni abdatta. Ni goota jechuudha. Maaliif yoo immootu sodaachaa waan sana akkas gootu taate immoo bakka waan shakkaa deemtuuf jechuudha. Garuu taphattoonni hedduun isaanii taphatanii jiranii hedduun isaanii namatti tolanii baay'ee namatti tolu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taphni kaasii kun tapha
akka waliigalaa kan ta'e isaan keessaa dhumarratti Qatar wancaa argachuu irratti baay'ee gammade. Maaliif biyya kana nan jaalladha dhugumatti jechuudha. Ilma namaa kana ati namni tokko lama si miidheef hin jibbiin. Mana keessatti miidhamteef hin jibbiin. Biyyi suni mootummaan biyya sanii nama akkamiiti? Nama biyya ambaa yoo kan miidhus ta'e inni biyya ambaa kan miidhu suni tarkaanfiin ala yoo ka deemu ta'e malee seerri biyya kamittuu nama miidhu jechuudha. Biyyuma kana keessatti tarkaanfii mootummaatiin ala, waraqaa eeyyamaatiin ala, biyyoota bakka adda addaa hojii nama sirrii dhabameetiin nama hundi tokko tokkotti aaruu danda'a. No sirrii miti akkas jechuudha. Hojiin kee hojii keeti. Tarkaanfii seeraan ala gaafa tarkaanfatti rakkoon akka sirna gahu hubatteetiin itti seenti jechuudha. Yoo fakkeenya garuu ijoolleen biyya kana keessatti akka gaariitti jiraachaa jiran seeraan odoo jiran namoonni waraqaa eeyyamaa qabanii bakka garaagaraa jiraatanillee namni biyya kanaa jechuudha. Seerri biyya kana si kabaja. Dhugumatti itti waraqaa qabaatee taanas si kabaja. Bakka kam dalaguu seenu dandeetti. Dookumentii garaagaraa yeroo qabaattee bakka hin jiraa miti akkanumatti si kabaja. Bakka kamittuu seerri biyya kanaa si kabaja. Sin tuffatu ati sarraatanyaan jedhu ati akkasin jedhu hin jiru kun bakka kamoodha itti seentee dalagatta. Garuu maaltu jira? Mee namni waa'ee deeggarsaa kanarratti dubbanne waa'ee tapha kaasii kanarratti namoonni kun Qatar deeggara kun bakka hin jiraa miti akkanumatti. Garuu deeggaruun kun maa inni faayidaan isaa kan jennee ilaalu ta'e deeggaruun faayidaa guddaa qaba. Gammachiinsii fi gaddi ka gaddus jira ka gammadus jira sirriidha. Miira keessa gala ka gammadu ka gaddus miira isaa keessa galee gadda. Gaddi isaa suni borimmoo bakka guddaan isa ga'uu danda'a. Maaliif amma fakkeenyaaf Qatar gaafa dura waancaa Meesii fudhatu sanitti gadditee turte garuu abdiin kutanne. Isin galee abdii waan hin kutanneef abdii isii sanii tapha isaanii sanitti itti fufte jechuudha. Shaakallee isiitti fufte. Hin dalaynaa hin arganna kan jettu. Gaafa waan tokkorra abdii muratte ni kufta dhibbumaan dhibbatti dhugaa dubbachuuf. Kanaaf waan dalaydu keessatti abdii muratte. Waan dalaydu keessatti firii ta'e dalage. Waan dalaydu keessatti yoo itti gammaddee dalayde waaw wallaahi ni milkoofta. Bakki kamittuu ni milkoofta jechuudha. Kanaaf waa'ee gurbattii collee hedduma takka baay'ee takka kanatti tolte hojii isiiti. Hojii isiiti gurbattii ta'a maqaan hin beeku bakka collee goote. Gurbattiin shurubbeen akkasuma jechuudha. Ufillee tirri jettee fiidi yeroo qaba sammuu yatamtetti suduu jabuute. Maaliif namni tokko ilmi islaamaa tokko gaafa waan tokko injifatu suduuja maaliif bo'oo jettanii rabbii isaa galateeffata. Rabbii isaa galateeffata. Mujaan as deemina as keessatti wanni inni galateeffate haadha manaa isaa. Haadha manaa isaa haadha warraa isaa kan jedhamtu sirri galateeffate. Afiif galata kana haadha warraa isaa galchee. Maaliif haadha warraa isaa galchee kan jedhu taate dubartiin kun jabina humna itti horte jechuudha. Jajjabeessuudha. Kuni maal inni ree? Dubartiin jabduun gaafa dhiira duuba jiraatte humna itti horte humna taateef inni isii duubatti addata hojii isaatti fufa. Isinii galee seenaan hin jiran fakkaata waa'ee turaan lola rasuulaa keessatti na fakkaata sallallahu alaihi wasallam yeroo turu sahaabonni yeroo lola deeman waa'ee dheeraadha jechuudha. Waa'ee sahaabotaa kunneen yeroo lola deeman sanitti dubartoonni illee qarqaarsanii achi duuban mootuu lolli akkas jedhama na fakkaata. Lolli dubartiin keessa jirtu sun hin mo'atama na fakkaata garuu seenichi kun hin jira. Inshaallah mee waa'ee seenaa kanaatti oduun tarbiin duratti wanti kun kan laallee fi nuti ka'umsa maaliitirraa kaane waa'ee mucaa galata haadha manaa isaa galcheef. Haadha manaa isaa sanii wanni inni galata galchee fi jabina isiin humna taatee fi jabaadhu abshir ni moota. Namni ni mo'amatas ni mo'es garuu mo'ati ni moota. Agartanii isiin suni fuutee humna taateef
bakka humna isaa ta'uu suni galata isii achirratti dubbate waan xiqqoo dubbate silaa haadha manaa kiyyaa jedhe. Silaa haadha manaa kiyyaa kenne. Isin galee maaliif reemee viidiyoon isaa dhumaa fi duratti isin yaala. Kanaaf dhugumatti baay'ee gammadee akka kuttiin jechuudha. Namoonni hin gammadeen hin jiru. Namoonni hedduu yoo shot godhanii gadhiisanii baay'ee nama gammachiisa dhugumatti dhugaa dubbachuudhaaf. Gama kanarratti wanni jechuu barbaade namni kamuu abbaa manaa keessan yoo hojii tokkoof ka'e humna ta'eef sigalee gaafa kanammoo namni sun jabaatee bakka ga'uu danda'a waan ta'eef. Isin galee kana isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota keenya viidiyoon keenyallee kana fakkaata. Viidiyoo biraallee itti dhufna inshallah biiznillah isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya. Maaliif waan tokko isin galee waan tokko gaafa humna duuba humna qabasin nama ittisuu qabaattatiin injifattaa bada. Kanaafuu kataa raddoha baga gammadde baga si gammanne jirra baay'ee isin gammanne jirra. Dhugumatti baay'ee tokko isin gammanne ammallee mootamaa isin jenna. Mootummaa keessa rabbi isin irra haa tursiisu, rabbi dhumrii isin haa dheeressu. Nama akkanaa immoo nama biyya keenyallee rabbi haa fidu. Isin jechuu barbaanna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa. Isin jedha nagatti.